seerota dinqisiisoo amanuuf ulfaatan Kooriyaa Kaabaa qofatti argaman jahatu jira jame. Waa'een Kooriyaa Kaabaa yoo ka'u irra caalaa kan himamu waa'ee shaakala niwukilaraa fi qoccoolloo biyya ollaashii Kooriyaa Kibbaa akkasumas Ameerikaa waliin taasiftuudha. Odeeffannoo bal'aan waa'ee biyya agarsiisan waraanaa fi yaalii niwukilaraa irraa kan hafe wanti gadi fageenyaan beekamu muraasa. Sababni isaa immoo biyyattiin addunyaa irraa qofatti of dangeessitee jiraachaa waan jirtuuf lammiileen biyyattii carraa miidiyaa fi intarneetii hordofuu waan hin qabneef waan addunyaa keessa ooltuu waan quba qaban hin fakkaatu. Jaarraa kana keessa addunyaa intarneetii hin qabne keessa jiraachuu tilmaamuun ni danda'ama. Sanuu yeroo ammaa addunyaa mandara tokko taatee fi tajaajiltoonni jireenya namaa waliin wal qabatan intarneetii fi odeeffannoo guyyaa guyyaan argamu irratti hirkate kanatti. Kooriyaa Kaabaatti garuu akka namoota biyya kaan biroo odeeffannoo haaraas ta'e tajaajiloota teekinooloojiin salphatti raawwataman argachuun salphaa miti. Wantoonni hedduun heeraa fi seera biyyattiin daanganiiru wantoota biyyattii biyyoota kaan irraa adda taasisan keessaa dhimmi seeraa biyyattii yeroo hunda ijoo dubbiiti. Biyyoota biroo hedduu keessatti dhimmoonni akka seeratti jiraachuun isaanii nama hin tilmaamnee fi hojii idilee isaa keessatti guyyaa guyyaan raawwatu Kooriyaa Kaabaa keessatti adabbii cimaa hordofsiisa. Seerota dinqisiisoo Kooriyaa Kaabaa qofa keessatti hojiirra oolaa jiran keessaa jahan isaanii ni jiru. Inni tokkoffaan of ajjeesuu yookaan yaaluun hanga dhaloota sadiitti nama adabsiisa. Miseensa maatii keessaa namni tokko yoo of ajjeese yookaan yaalii of ajjeesuu raawwate adabbiin isaa miseensota maatii guutuu eeggata. Yakka of ajjeesuu qofa osoo hin taane yakkuma kamuu raawwachuun maatii hanga dhaloota sadaffaatti akaakayyuu abbaa ilma adabsiisuu danda'a. Gabaasaaleen tokko tokko ragaa qabatamaan nama of ajjeesuu yaale du'aan akka adabamu itti murtaa'e akka hin jirre mormu. Garuun adabbiidhaas ta'u yookaan waraanatti erguu akkasumas adabbii maatii eeggatu dabalatee heeraan tumameera. Maatii qofas osoo hin taane yakka nama dhuunfaa tokkoof hoogganaan waajjira yookaan dhaabbanni inni ishiin hojjettulleen adabbii isaa jalaa kan ba'an miti. Yakka raawwatameef itti gaafatamummaa qabu. Kanaaf Kooriyaa Kaabaatti namni namaaf jecha osoo hin taane ofiif je'ee yakkoota adda addaa irraa wal dhoorka. Akkasis ta'ee garuu biyyattiin biyyoota addunyaa namoonni baay'inaan keessatti of ajjeesan keessaa tokko akka taateedha gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa kan mul'isu. Inni lammaffaan Kooriyaa Kaabaa keessatti muguu fi qofluun haalli itti nama adabsiisu ni jira. Waltajjii pirezidaantiin biyyattii Kim Jong-un haasawa taasisuu irratti rafuu yookaan muguun adabbii du'aa fiduu danda'a. Namoonni hedduun haala kanaanis ajjeefamaniiru. Akka fakkeenyatti bara 2015 ministeera ittisa Kooriyaa Kaabaa kan turan Heeyon Yong-chol waltajjii Kim Jong-un qondaalota waraanaaf ajaja dabarsan irratti hirriibni shilimuu waan gooteef namoota 100 ol fuulduratti isaa rasaasa farraa xayyaaratiin ajjeefamuun ni yaadatama. Qondaalota qofa osoo hin taane namni kamuu osoo pirezidaanticha haasawa taasisuu muguun gonkumaa hin ayyamamu. Waggaa waggaan gaafa adoolessa 8 qofluun baay'ee dhoorkaadha. Guyyaan kun guyyaa abbaan pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa Kim lammaffaa Sung bara 1994 du'aan waan ta'eef guyyaan kun gonkumaa Kooriyaa keessatti qofluun dhoorkaadha. Guyyaa kana qofluu miti sagalee guddaadhaan haasa'uun shubbisuun yookaan alkoolii dhuguun seeraan daangeffamaadha. Seera kana kabajuu dhabuun ammoo gara kaambii waraanaatti ergamuun yookaan ajjeechaa hordofsiisuu danda'a. Pirezidaantichi aangoo kana maatii isaarraa dhaale amma dhaloota sadiitti biyyattii bulchaniiru. Akaakayyuu isaa abbaa isaa ilmi yookaan Kim Jong-un isaan booda ammoo intalli isaa aangoo akka qabattuutu eegama. Siidaan isaanii daandii guddaa irratti waan dhaabbatee jiruuf lammiileenis ta'e artistoonni turistoonni miila isaa jalatti akka jilbiinfatan ni dirqamu. Walumaa galatti Kooriyaa Kaabaa keessatti maatii Kim Jong-unii fi namoota siyaasaa kan kabajuu dhabuun akka biyya ofii ganuutti ilaalama. Baatii amajjii dabre keessa haati tokko suuraa pirezidaantii duraanii Kim lammaffaa Song kan ibidda keessa ture osoo hin taane ijoollee ishii baraaruuf yaaluun hidhaan akka ishii mudate gabaafamee ture. Mana ofii keessattis ta'u suuraa moototarra dhukkee haxaa'uu dhabuun illee nama yakkamaa gochuuf gahaadha. Kabaja pirezidaantichaaf lammiileen biyyattii kamuu maqaa pirezidaantii amma jiruun wal fakkaatu qabaachuun gonkumaa hin ayyamamu. Kooriyaa Kaabaa keessatti maqaa Kim Jong-un baafatte taananis hidhumatte. Kanaaf daa'ima isaaniitiif maqaa kana baasuun hin yaadamu gonkumaa. Namni duraa'uu Kim jedhamu hundi maqaa isaa akka jijjiirratullee taasifameeti jira. Tunis baasuma ajaa'ibaati. Ishiin sadaffaan Kooriyaa Kaabaa keessatti gonkumaa dhowwamtuun filmii fi muuziqaan biyya alaa dhoorkaadha. Muuziqaa biyya alaa dhaggeeffachuunis ta'e filmii biyya biraa ilaaluun akka yakka guddatti ilaalama. Biyya sanatti lammiileen waa'ee filmiiwwan Hooliwuudii fi Booliwuud wanti beekan takka hin jiru. Namni filmii Ameerikaa osoo ilaaluu qabame ajjeefamuu danda'a. Filmii Hindii ilaaluun ammoo mana hidhaa nama buusa. Filmiiwwan saalquunnamtii ilaaluu fi raabsuun kallattiin adabbii ajjeechaa namarraan ga'a. Kana malees televezyiinii barbaadan ilaaluun dhoorkaadha. Kooriyaa Kaabaa keessa chaanaalii televezyiinii mootummaa 3 qofaatu jira. Sadeen san akka barbaaddetti jijjiirtee ilaaluun ni danda'ama. Sanaan ala yaaliin taasifama
ammoo heera mootummaa cabsuudha adabbiis ni qaba. Tajaajilli intarneetii nama hundaaf hin jiru. Namoonni intarneetii akka fayyadaman eenyumaafuu hin hayyamamu. Hoggantoota siyaasaatii fi maatii isaanii barattoota manneen barnootaa qarootti baratanii fi kutaa waraanaa dhimma saayibarii irratti hojjetan fa'aa qofaafi. Isaanii marsariitiiwwan dhorkaman yookaan qoqqobbiin biyyattii irra kaa'ame akka hin fayyadamne dhorkama. Ammaaf to'annoo mootummaa jalatti marsariitiiwwan 23 qofaatu fayyadamamuuf eeyyamama. Waayifan hin jiru. Bilbilas ta'ee kompiitaroota kan akka maakii fi iPhone fayyadamuun ni dhorkama. Akeekni seerota kanneenii dhiibbaa biyyoota alaa hambisuu akka ta'e himti biyyattiin. Seera Kooriyaa Kaabaa keessaa afuraffaan kan akkaan ammas nama adabsiisu bashannanaaf biyya biraa deemuun dhorkaadha. Bashannanni haa hafuutii bilbila biyya biraatti alatti bilbiluun yakka bara 2007 namni bilbila idil addunyaa international call hedduu taasise tokko ajjeefameera. Dhimmi adda alatti nama bilbilchiisu yoo jiraate dhimmichi ilaalamee hayyama mootummaatiin ta'uu ni danda'a. Bashannanaafis ta'e yeroo boqonnaa biyya biratti dabarsuun gonkumaa'u hin hayyamamu. Akka Itoophiyaa fa'aa sirraa kanii biyya Dubaay biyyoota garaagaraa akka deeman kana isinitti hin fakkaatin. Biyya Kooriyaa Kaabaa keessaa gonkumaa baatee bashannanuun dhorkaadha. Yeroo baay'ee namoonni Kooriyaa Kaabaa irraa gara biyya biraa deeman hedduun biyyatti hin deebi'ani. Kanaaf eeyyama mootummaatiin ala gara biyya alaa yaaduun gonkumaa hin dandamu. Biyya alaa qofa osoo hin taane baadiyyaa irraa gara magaalaa guddoo biyyattii Poongyaangi galuuf mootummatti iyyattee yoo hayyamame qofaadha. Tunis baasuma ajaa'ibaatii magaalaa biyyuma isaaniitti illee galuudhaaf hayyama mootummaa malee gonkumaa hin dandamu. Inni haalan dhorkaadhaa seera shanaffaa Kooriyaa Kaabaa keessatti jiinsi uffachuu fi rifeensa akka fedhanitti sirreeffachuun dhorkaadha. Seerri uffannaa jiinsi dhorkuu wayitara ga'u mormii hedduu kaasee ture garuu akka seeratti tumamee hojiirra ooleera waan ta'eef seera kabajuun dirqama lammiileeti. Kanaaf jiinsi uffachuun akka mallattoo kaapitaalizimii leellisuutti waan ilaalamuuf namni kamuu jiinsi uffachuun hin hayyamamu. Dubartoonni yeroo mara uffannaa jilbaa ol mul'isu uffachuun ni dhorkama. Akkaataan rifeensa mataa itti sirreeffatan waan murtoo mootummaatiin lafa taa'edha. Akka biyyattiitti akkaataa namni rifeensa itti sirreeffatu gosa 28 qofaatu jira. Isaan keessaa 18 kan dubartoota 10 ammoo kan dhiirotaati. Kanaan ala akkaataa rifeensa koo waliin deemuttiin sirreeffadha jechuun heera cabsuudha. Adabbii cimaas qaba. Namni eeyyama isaa malee kan mootummaa yookaan Kim Jong-un fakkeessee murate ammoo adabbiin isaatu akkaan olaanaadha. Du'a ta'uu danda'a yookaan fedhiin ala waraanatti geeffamu. Keessattuu rifeensa Kim Jong-un fakkaatu ciratte taanan siidhumatte. Inni Jaafaangaa kanneen biroo adda addaa jechuudha. Kooriyaa Kaabaa keessatti wanti hedduun kan daangeffamee fi dirqamaan raawwachiisu waan ta'eef gaaffii mirgaa fi dimokiraasii biyyattii rakkoo guddaa keessa akka jiru kanneen mirgaa falman kan ibsan. Fakkeenyaaf namni tokko hangamuu yoo duroome konkolaataa hedduu bituu fi meeshaalee faayaa hedduu bitee godhachuu hin danda'u. Qabeenyi irraa hafaan yoo jiraate deeggarsa waraanaatiif akka oolfamu taasifama. Konkolaataa bituun kan eeyyamamu namoota muraasaaf qofa. Qondaaltonni mootummaas kanneen dhiiratan qofaatu konkolaachisuu danda'a. Dubartoonni poolisa tiraafikaa ta'aniyyuu konkolaachisuun isaaniif hin eeyyamamu. Filannoon hojii fi ogummaa nama dhuunfaan kan murtaa'u osoo hin taane fedhii biyyattii irratti hundaa'uudhaan mootummaan murteessa. Kanneen ajaja kana hin fudhanne ammoo gara leenjii waraanatti ergamu. Tajaajilli waraanaa dirqama nama kamiifuu dhiirotaaf waggaa 10 fi dubartootaaf waggaa 7 namni Kooriyaa Kaabaa keessatti dhalate dirqama waraana deema. Dilbanni guyyaa hojii waloo duulli qulqullinaa itti geggeeffamu yoo ta'u guyyaa kana qulqullinni hundi harkaan kan raawwatamuu fi meeshaalee fayyadamuun kan itti hin hayyamamnedha. Haala biyyoota kaan irraa adda ta'een ammoo daldallii fi fayyadamni qoricha sammuu hadoochuu marijuwaanaan akka seeratti adabbii tokkollee hin qabu. Tunis baasuma ajaa'ibaati. Egaa tan Kooriyaa tanarraa waan ajaa'ibaa waan hedduu barachuu ni danda'ama. Biyyoonni biraa akkana taanan bilisummaa ajaa'ibaa keessa jiran.